ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ wajjin salteen mura dhaltee anu jinni nafutee bultiin hojii jaarrattee kun ilmaan afuriin qabaaf akkasitti. Alaa kun ola. Maalaa yaani akkana kana walgee waa'ee namaa saaree isin dhukkaawota. Dhukkoo itti mataan keessoo. Hayyee galleen qabu warri jinni isin fuutu dhukkoota. Qoy. Nageetti dabbal. Baalee isuma jinniidhaan deebiin qoodha. Laabii mataa isaa dabbal. Ayyee dubbataa tokko tokko isin dhageeffatan. Gaafila kan sii qaban. Nagaafadhu. Identity keenyan tuyne eenyummaa keenyan tuyne edde anis gartee keessumarraa nama argeeti wala qoduma tokko dubbanna gaafa dubartiin teenye takka obboleekkitee nyimchiyoon tuni waan biroo gartee miidiyaa kana gubbatti feemas ta'uu dandeessi nama ganda keenyaa dhufe jaarsi kiyya jinniidhaatti dubartoota keenya kamiin xiqqeessine tokkollee ta'a. Nagaafadde baabaa kiyya laali yaa habibi yeroo takka namaa si xiqqeessa. Yeroo takka garuu siif xiqqeessa naaman akkamiin hanji hangaan as xiqqeessu caalaa hangaati if xiqqeessitu guddaadha. Wantaan as sin jiru caalaa wantaan as sin jeesan yoo ati fudhattee fi yaamtee fi na xiqqeessi jettee shakkitee xiqqaattee jirtaa naamani wanta kan siima yoo fageessine yaanni bilis koo yeroo takka sheekotii muttee haadha sheekotiin badii qabanii fi guddaa sitti akkamiin hanji dantaa sheekotii qabu. Noo sanii miti koy sanii miti hin jeenu amma gaa'ee kana gaafate sitti nama dhageeffadhu. Sheekotiin mataan si obboleessoo sheekotii jechuun nama akka ijoolleetti agandaa jaalatu nama akka ijoolleetti dubbii jaalatu sheekotii jechuun nama xiqqaa guddaa bakka deemu uumaa arga bira dhaabbatu sheekotii nama waa hunda gurra godhee waa hunda lafaa fuudhee waa hunda dhageessisu sheekotii jechuun miidiyaa OBN hin gaani bar naasitti maakamiin naan jiye jinni na fuudhee ittee miti Omar qaama koyi. Ni dubbata gis taka yeroo bitaka carraa kanne ati islaama anis islaama. Garuu sirri walitti haasofne gaa osoo sobne osoo irra qabne. Sirri walitti haasofne obsire daafi takku naafati amantii takka qabna miidiyaa gubbaa jirra yoo gartee isaan dogongoranis ulamaa'ii fi namni sattaruu yaada malee ulamaa'ii fi namni gartee jarqarraa ol qabu yaadu. Gaafi keenyaa gabaabsi bilis yaani waan akka ta'u badde sirraa salam fayyaddu sanii dhiifama gaafadhu waan akkasillee hin jeenate obboleessa kiyya. Koy wanta kan sitti maayya. Okay galatoon. Waan ati reefu naa kaastee dubartii teenya nu keessaa baatee jinni akkasuma godhe gaafa gattu dubartii teenya hin xiqqeessine keetti san si deebisana fakkaataan akkuma reefu sun jee takka isin si dhawa takka siif dhawa isin dhoytee umaa sin godhu abadan yoo ati dhoyteef ittiin guddifne jechuudha fedheetan wanni sheekota dubbaddes waan kana irratti naa qabatu tokko lammaffaa jinni jechuun maal jechuudha shuu maalas jinni eenyu beekame jinni waan ijaan argamaati jarana waan harkaan qabamaati jarana jinni waan guraan dhagamaati jarana. Biyya lafaa irratti namni jinniin fuutee wajjin rafte jira. Duniyaa tana irratti namni jinni harkaan qabe jira. Namni jinni ijaan arge jira. Namni waa'ee jinnii wasafuu danda'u jira. Hin jiru. Koy hani dirreessi gaafachaa jiru dhiifamu koo yeroo takka. Carraa fudhattee dhiyoon doogganna sirreessita. Ani akkaan yaaduu fi akkaan amanutti akkaan dhageetti namni jinni fuute jiraan bari minaamini waqa baadhaa miti bari quraana rabbii irra kunoo shaalii sufiyaan faan namni himuu jiraniif. Hin jiru jinni nama fuutu. Walumaa galatti maal jechuu fedheetan? Namni kun maal yaadi? Koy obboleessoo jinni nama fuutee nama hojii raftee hin baana malee jinni ijoollee tokko fuutee xiyyeeni darbitee deebistu hin baanu ani sanaasaan jiru jifama. Jinniin jaartii nama ni godhattiidha ilmi namaa tokko jinni jaartii nu godhataayi malee jinni nama fuuti gaafaas ni jiru jinni nama ni fuuti ijoollee hedduu fuutee darbitee deebisaa oolti anis kana beeka ganda keenya jira garuu jinniin eenyu fuutee bultii wajjin jaarrattee dhageessanii beektan wajjin saltee mura dhaltee beektan. Anu jinniin na fuutee bultiin hojii jaarrattee kun ilmaan afuriin qabaaf akkasitti. Alaa kun ola maalaa yaani akkanaa kanaa walgee waa'ee namaa saaree isin dhukkaawota. Hayyee haasaa kun nagarii haasaa jirraa maaliif deemu nuti hani maa jeeku barbaadire ani na jettuma keessa darbatte anaatu dhiifama si gaafata ani amma yaada qofaa wal mormina gaafii ani keessa daddabaatee ni ceetan. Mee hubata dabbal waan takka qofaa sitti maa dhagaye. Amma daqiiqaa nuu qabaadhaati naatu afaanii qabaa dhaggeeffadhaa wayiin isiniif himaati ammaan tana dabbal akkumaan obsaan si dhaggeeffadhetti obsaan na dhaggeeffadhuu baabaa kiyya galatoomi ulfaadhu bulii yoo. Biliis asirraan bahin yoo daqiiqaa fudhatte paarlaamaa irra hin jirruuti asumarraan fagaatin qofa. Bar jechuun kiyya
ani taa'umattiin jira wanni hin qabuuti takkaffaa duraati fardinuma fiigaa jennaan ni bararaa miti jan fiiguun dhugaadhaa bararuun kijiba maal jechuu barbaadeeti seenaan intalti himte tuni seenaa miciyyoo ordon mahaa ja'amtuuti an seenaa sanniin beekaa taakkaji seenaa san himatteeti taakkaji akkuma amma waraana bilisummaa Oromoodhaa hoggaa namni isaan bira hin jirre namni tokko kanuma takkaa qawwee dhaheen beeyne bargaa anis waraana akkana jee namarraa dhagee himuu takka gartee miti lola gaafa bakka kana nu qunname bar lola gartee marquma ganda sanin nyaanne jaa waan kijibaati beekadhu mahaa miciyyoon jaamtu miciyyoo ordoniidhaati amma ganda keenya kana jechuudha magaalaan amma keessa jiru tana ganda beekuututu jira aneegaan dalade miciyyoo saniin arge tajinniin fuudhuudhaa laal tajinniin fuutee irraa illee deeyse ammas jinniin tun hoggaa nama fuute al dabareedhaan ni jirtii hogguu nama fuute akka miciyyoo machi gubbaadhaa sagaliif ijaatti ol fakkaattee baangaaliidhaaf hindiin itti ol fakkaattee kanaasii miti na dhageeffadhu istaayila kijibaatiin dhufte hinnaan qabattee fi garuu ammoo isiidhaa istaayila balleessu jira akkamitti naan jii ganama kana sheetichi maree boosirraa gabbu'e kunis kunoo Bashaar Muhammad kunis ni jira way waanamtuu dheettanii jinnoonni kiyya isin gataranii riimoof isin godhanii ette ifumaaf ummata gatartee akka ji anuti wanni jechuudha jiru yaa nama keenya kana dhagay nuti hoggaa jennu wanni nin jechuu barbaade maali asirratti hoggaa kijiban namni kun kijiba shaantaa qabu gaafa yaman turre tokko UNHCR maal nun jetti ni beeyta isin Oromoon haka qabdanii haka keessan sanuu himachuun beeytanii kijiba dhugaa fakkaatu nutti himaadhaa jetti Ameerikaadhaas biyya adda addaatiin isin oofna anamma kijiba san tottolchee maddeeti kaniin Austraaliyaa dhufeetti dhiibbadhee taa'u jiru baabaa kiyya namni kijiba dhageekaa namni kijiba sirraa achi deemu beeka animma miciyyoo tana ganda isaaniitiin beeka ganda haadha siidhaatiin beeka ganda miidhaati nana kuditte malee ganama kana gaafadheen kanaafuu kijiba xixiqqaa akkasii laala makka isaa goonu obsa akka isaa goonu ayya waliin dubbatu jirraa miti niga laala akka isaa goonu ani amma waaree busheekota kan isin jee yaa obsa ni kijibdi ni kijibdi ni sobdi ni sobdi akka isin sobdu barree jirraami akka isin kijibdu barree jirraami maaliif sobdi maaliif kijibdi yoo naan gatte ajandaadha fooloodhami sammuu isin ittiin kijibasii sammuu kijibasii ittiin adda baafattu argatte maa dhageeffatta maa fooloo goota ati yoo dhiira taate haya gaafii kana gaafattee miti koy talammaffaa mallee koy talammaffaa irrannaa dabale na dhageeffadha ni kijibdi ni sobdi sammuu gaarii qabda kijibaaf soba si adda baaftee beektee jirta sammuu sana soo qabdu sammuu saniin dhayxee nama kijibu nama sobu maaliif fooloo goote maa jala teessee dhageeffatte maaliif maqaatti goote tokko naa qabadhu lammaffaa jila reebuun taraa takkuma jirtaasa takkuma lammaffaa sheekota kan gettu waa'ee sheekotaa kan reefu na dhageeffadhu sirritti sheekotiini ani waa'ee sheekotaa asuu illee danda'u tillee bu'uun barbaadu dhiifama dogoggoreen akkas jee malee narraan eeggamu inni garuu haa ta'u yeroo baay'ee bakka baay'eetti argaa oolla namoota baay'ee biratti obboleessi yoo dhugaa naa himinaan jette namoota waan akkasii haasa'u namoota gastii 999 guutanii taasisan keessaa arguutaan isaanii sheekota garuu namni kun isaan dhagaa qoyi na dhageeffadhu obsaa yeroo takkamutti qabadhu na dhageeffadhu yeroo takkamutti dhageeffadhu ani na beeytaa miti asirraa nama waan rabsaa oolu nu biraa sheekotee baay'ee dhufa bara an beeka bara waan hin beekurraa naasaa bara laal nama sheekota ani dhifama naa godhi sheekota bakka hunda jira bakka jarri kun bakka hunda jira bakka namni isaan dhaga'us bakka namni isaan hin dhageenye bakka hundaa'u jiran jiraachuun gaariidha nama gorsuun gaariidha haa ta'u garuu bakka akkasii sanitti sanuu yeroo akkasii irratti sanuu dubartii haala akkasiitiin deechee waan akkasii haasoo ittuu saatii akkasitti gorsanii deebisuun ni danda'ama jennee yaadanii bakka isaan ta'anii qajeeluudhaan naan galu'an amma tiyyuma tana yaabbileessa kiyya eeguma isaan itti dhaqanii isaanis itti waayimanii namni keenyas itti dhaqee minaan minjee kunoo ooftanii bar feemasa kalee kuma jiidam qabdi har'a kuma jaatama maal qabdi nama kuma shaffaa taa'ee diraala buleeme maal feemasuun kana caalare haa feemastu anammoo ol magaltu waan jechuu barbaadu tasheekotaa hin dogoggoree dhiifama tamataa keessanii ammoo isin feetu haa sobdu feetu haa kijibdu dhayxanii fooloon godhinaa jiran taa'inaa hin guddisinaa yoo sobasii amantan akkasin naa qabadhaa tadhumaa harargee xiqqeessitee dubartii xiqqeessitee minaamilee shaqeettanii kuni yoo isinumaan fi fudhatanii nu xiqqeessitanii xiqqaa negettanii boochanii baareeddan malee namni takkitti waa'ee jinni haasee harargee fi dubartii Oromoo maqaa baddeessu tokko nu jiru akkasin naa qabadhu
Haduma. bitattee Fitaddeet hin jira. Aya, Haduma. egaa ati bitatte ana gaabii na gaafatte siifin deebisa bakka ajandaan waan akkasi jiru osoo haada shanshalataan na hidhaniiwu irraan dhaabbatu taaka jiru. Bakka annis dhageeffadhu kaa. Amma mucaa sun badi. Koi kaa rakkina qabu koi kaa. Bakka ajandaan akkasi jiru osoo shanshalataan na hidhanii irraa nafu. Shop. Dabbaan saati. Gaafa na ilmi namaa maal dalaguu barbaadan dhageeffadhu obsa. Ajandaa si uume anis barakkaa inni bira dhuftu siin godha. Dabbal salaam alaikum. Anuu kana ajandaa si uume inshallah. Namoota Nuumi nu mari'adhu ajandaan nuumi uumi rakkoon qabu. Ajandaan nama mari'atamee ta'u bar yoo si mari'atee dhuftu wayi. Uumi fidiiti sirraa bitan nan uumi biti kalaas ni namoota hedduu jira as bonee keessa. dubnee kaddaaf lubbaqsiin jenna. Yaa akkasii bakka walii gala walii waan gala. ta'eef Kanaaf ajandaa fidii kottu sirraa bitan. ajandaa isiniif hin naamiti isiniif hin naati. Amara kamara kuba kalaal dabbaal waan takkatanii sitti muda geessa warri naftanyaadhaa yookaan bitabittuun ilmaan habashaa waan jettu ni beeyta. Daawwataa yaala tifoozoo himoo qammiijan tamni daawwattoota malee hin bareeduu jechaadha. Kaanis kanaafis hin jaabar. Daawwattootuma saniif dhayne eenyaa macheem acabcaabinan aaxban asgannisan inna caccubaallen. Ni dooyinaa Bakka galatoomaa kaa baga dhuftanii tapha uwwistanii baga dhuftanii tapha tolchitanii galatoomaa kaa deebitanii maaliif Salaamu alaikum. Obsaa Yusuf. Ati gartee karaa yaada feetii tokkotti. haasaa isin Dabbal dorgomanii. taraan ta'eetii miti gaasi wagga obboleessitti ol kabanya akka obboleeyyanitti hojii haasofname muutu godhadhu namoota hedduu jiraanis muutiin godhadha obsaan itti hafuuf sanboota irra hanii dirreetti tara taraan haasofna. Waa'ee maalii irratti silaa qayyee kan carraan akkasii nama laatamu jiru qamari moo bari. Adibaan siilaa ta'e gurba. Amma muutaa amma muutiin taatuati. Dabbaan nyaata mataa isaa haa qabu Qamar dhiifama wanta kan darabaas. Obboleessa biyyaami. Anis obboleessa koo yeroo takka. Mana kanaa taaptaap godhaa gannu buusuudha jira taaptaap godhaa. Yaada dhuunfaa. Qamar yeroo takka walii agallu. Baaba yeroo takka walii agallu dhiifama. Laalammaa yoo qamar arrabsine genne mata duree kana qabannee ni arrabsinu yaada ummata takka deeggarsa barbaanna takka akka dabbaan akkasii amma sagantaan keenya maali agandaa keenyaatu maali waa'ee maalii irratti irraa walii kan ajandaa keenya obsarraa agarra dhaggeeffattaa obsaan itti fufaa haniin ni jirti sanboota caaltu jira jechuun abbaan manaa takka abbaan agandaa kana uummatee dhufeen eenyu katti gaafatamummaa fudhatee asirra nama mariisisu jiru. Kamarna dura bai ajandaa kamarii akkas jechuun bar waliin dhageeffannu namu yaadee fi haasa'u jechuudha. yaadnummaan haasa'u nun jirru bara waa'ee namaa keessaa abbaa isin hin jeetin jira bara intala keenya waa'ee haasa'u dandeessanii. waa'ee namaa haasa'an jirru obsaa Yusuf itti fufii bakkuma deengatti dhaabde irraa eegali. Hayyee waan biraa qabaatan isinirraa hin baane dhiifama. Mutu godhadhu tumtaa hin beeyne. Bayni kottu haasaa namatti hin dhiistu malee No, wallahi. Angin nama jangan oleh nama demin asib banu kabaso asib banu kabaran dan dengan dana bani wantef kotol de biban wallahi please ban arkanu waktu apa banit sitin de anu arkani way jira tanabin bani sinja chula jira ilbo Iban apa dah itu datang way mau makan sih ajandan kenya garte karra ini jette silai dabbal modi gara Betul. akkami warra garte ara kilo jiru kana fi warra garte gara jiru fi warra angono te kanne hadarana te kannate eranu pura jecha jiru kanarra kotte itu fi je kutara gesani sin amakana dabbal kan jira bari bilbilan tar kuda duwati ini akan anto video dasa kena mati asot na ta wallahi tifu bira kon ka sura ka tanjira Tawa kanarratti gartee isin warri saba dhaloonni harargee taatan maaliif qophii akkam qabdan qophii qabdanii waan isinitti dhufaa jiru argaa jirtaniin kana waan jiru waan akkana haasa'u jirra mee tara tara wal dhaggeeffataa haasa'a. Deebi mee waan jette sirriitti hin dhageenyeera deebi. Wantoota yan dubba hin dhageenye. No irra deebi hin dhageenye sirriitti irra deebi dhifamaa jira akka dhageenye sirriitti. Eessa turte yoo garam tanaa kan dhageenyettu kana rabbi jee. Maali waan jinnii malee waan biraarra deebitamu. Hora sura jendaa nama dhuunfaan irraa dhiisaadha. Obsaa Yusuf. Irra nu deebi'a. Itti fufi taraan ta'e. Obsa itti fufi ummata keenya kisiniin jechuun jiru afaan oromoodha loqoda harargeedhaa saniin
bofni baatu if maraa jette janii sin qullaa'ee yaatuuti bakka hundatti kumaancoo mul'attanii kaancoo alanfatanii darbanii miilatti nama qabattutti akkam taatanii siniin jaafaan Oromoo bareedaa jiddu galeessaa loqoda harargeedhaatiin maal godhachuu jirtanii kayif beeku birraa du'e na karabbi dhaabee okkoteen daddaabbataa bofni abbaatu if mareette if maru jirtanii kasumaami laal dabbaalangas dubbannaa kuti agartee ajandaan akkanaa kun hin ta'u itti fufi obsaati